النور ميديا، نور على نور. Istiqaaman diinii irratti, ibaadaa irratti, jireenya muslimaa keessatti akkam barbaachisaadha. The importance of consistency after Ramadan. Consistency after Ramadan is crucial for Muslims. Muslims can remain consistent after Ramadan by continuing prayer, fasting, Quran recitation, remembrance, supplication, avoiding sins and wrongdoing, and being patient and persistent. الاستقامة هو أحد المبادئ الأساسية في الإسلام، وهو يعني الالتزام والمداومة والمثابرة في طاعة الله واتباع تعاليم الإسلام. يشجع الإسلام المؤمنين على الثبات في إيمانهم وعبادتهم وأخلاقهم، لأن ذلك يؤدي إلى النجاح في الدنيا والآخرة. Istiqaaman diinii irratti, ibaadaa irratti, jireenya muslimaa keessatti akkam barbaachisaadha. Tokkoffaa Quraana keessatti Rabbiin yeroo Nabi Muhammadin ajaju alayhi salaatu wassalaam fastaqim kama umirta, akkuma ajajamtetti diinii irratti, ibaadaa irratti gad dhaabadhu jedheen. Of duuban deebiin bitaa mirga hin laaliin. يؤكد الله سبحانه وتعالى على أهمية الاستقامة في عدة آيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ورين كراكين كيستي qabsoo godhe lubbuu fi tana ibaadaa irratti hidhee maasiyaa irraa hidhee karaa keenya san irratti gadi isaan dhaabnaa isaan gargaaraa jedhee Rabbiin beellama siineef. Kanaafuu istiqaamatu barbaachisa. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنين. توضح هذه الآيات أن الاستقامة تجلب الطمأنينة والحماية وأعظم المكافآت وهي الجنة. أكما سن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولا تستطيعوا. حديث ابن ماجه وديس كيستي قد أبدا عبادة ديني كيسن الرتي وان نفسيا في شيطان التسيام تهين يمينا. قال النبي: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال أيضا: قل آمنت بالله ثم أستقم. تؤكد هذه الأحاديث أن الاستمرار في الأعمال الصالحة حتى لو كانت صغيرة أفضل من القيام بأعمال كبيرة متقطعة. أكم سن حديثني وهي استقامة رات نقول جيتو بايدا. الاستقامة هي التي تنجي واني نجانا مباس نياف آخرتي استقامة. رمضان كيسا هدو تتافي قرآتي نيمباني أكمت إرغ رمضان نبرا به استقامة أرغتو دندين. تكفى الاستمرار في الصلاة والصيام. صلاة في صومنا رمضان كيس جل كمنسان اتفوفو كمنا صوم سنة لا كيستو الست من شوال ويا جهن شوال الراته كم رسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال أمني باتي رمضان صومي يغسني ويا جها تي شوال الراسومي أكوان وقاقوتو صومي تجدن. لما فا الاستمرار في قراءة القرآن قرآن واهلا قد أني رمضان كيستي نان نسات الرسان irraajituu hin qabnu. Qaraatii quraanaa itti fufuu qabna. Qara'uun tahee, haffazuun tahee, baratuun tahee, barsiisuun tahee qur'aanarraa adda bahuu hin qabnu. Sadaffaa al-istimraaru fi dhikri wa du'aa. Akkuma ramadaana keessatti dhikrii fi du'aa'ii aadaa godhanne ammallee itti fufuu qabnaa jechuudha. Keessattuu yeroo du'aa'iin awwaatamtu keessa. Afraffaa al-ibti'aadu anil ma'aasii wa dhunuub. Maasiyaa xixiqqoo fi guddoorrallee fagaatuu qabna. Akkuma ramadaana keessatti maasiyaa jibbinu san ba'da ramadaanallee jibbuu qabnaa jechuudha. Amaloota babbadaa ramadaana keessa irraa baqannesan ofirraa dhiifnisan itti deebi'uun qabnu jechuudha. Shanaffaa at-tahallii bis-sabri wal-musaabara. Diin rabbii kana keessatti wanti akkaan barbaachisaa ijoo kan ta'e sabriidha. Ibaadaa godhuu barbaannaan sabrii barbaachisa. Maasiyaa irraa fagaatuu barbaannaan sabrii barbaachisa. Qabsoo godhuu barbaannaan sabrii barbaachisa. Kanaaf sabriin waa hunda keessattuuyyuu utubaadha. Sabriidhaan istiqaamaa irratti of gargaaru barbaachisa. جعلني الله وإياكم ممن يستقيم على الدين والعبادة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.